Akkami asuu nagaa keetii fayyaa kooti akkamaati nagaa keetii. Ani asuu qaasin jedhanii baay'een cinqamee jiraanii kophaa koo mana kana keessatti ani eebqa jiraachuun baay'ee na dubbisiisee jira. Sagaleellee kaa'eefiin jira sagalee baay'een kaa'eefi garuu Saayiduun ho'aa na deebisutti hin jiru. Asuu shaani maal haa godhu? Bilbilallee naan deebisu. Maal ta'eeti inni nagaa isaati nagaa qaba inni maaloo maal ta'eeti? Otoo hanqatii naa bilbilee akkam jirta naan hin jedhu. Diyaas maal jechuudha? Kan ani bakka Finfinneen dhufa. Gara Finfinnee naan dhufaan bakka. Yaa Rabbi nu baasi, yaa Rabbi nu baasi, yaa Rabbi nu baasi, yaa Ilaahi nu gargaar. Yaa Rabbi nu baasi. Saayidoon deeme alhamdulillah. Garuu ammas ta biraa dhuftee jirti. Yaa aboo fitinumaan nu qabate akkuma quba qabdan gaa Saayidoon deemee jira. Saayidoo ofne jiraachuu alhamdulillah. Namoonni hedduun gartee keessan dhuftanii Sumayyaan maal taate Sumayyaan eessa qottee maaltu ta'e waan kana hedduun keessan gartee keessan dhuftanii na gaafachuu jirtanii waa'ee kana wal qabatee akkasuma gartee haala Saayidoon gartee keessa jiru tokko nagayaan maatiidhaan wal argamoo waliin garre waan jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota subraa hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin biraa jiraatu. Arallee gartee waan addaatiin qonname rabbiin gartee dhugaan godhini hangammatti gartee qalbiin tiyyana saqalamtee na dhiphattee jirti. Rabbi gartee dhugaan godhini Saayidoo gartee dhumarratti akhiran jechuudha dhumarratti akkaantee akka malaantee deemee jira. Guyyaa gartee inni deemuudhaaf jiru hundi keenya jechuudha akkuma gartee yeroo hundaatti ana ayyuudha hundi keenya waliin taane airportii geessinee ayyuulleen gartee osoo bochuu obboleettii tana booda wanni bochuun jiru deemuunsaa hafan qabuuti dhaabbadhu jeenitiin anillee gartee ija diimtuu garsiisee jechuudha ayyuu Saayidoo gartee kan deebine dhibbatti illee gartee hin deebu jee ifitti himee hordoftoonni keenya hedduun keessan gartee quba qabdan jechuudha waan ta'e akkasitti airportii galchine anis gartee deemuusaa mirkaneeffadhee fatasha dabran jira xayyaara seenee kursii qabadheen jira khalas ayyuu fuudhaati gala eeganuun jee akkasii mirkaneeffadhee anis gartee Sumayyaadhaaf khalas Saayidoon dhufaa jira. Dhibbatti wanni gartee ammaan tana deebi'aa jettee wanni shakkitu hin jiru wanni gartee walawala jettu hin jiruuti dhufaa jira jee mirkaneessee fi suuraa kaasee ergeef jechuudha. Saniifuu qophaa'eeti fataa jiiti eegi khalas rabbiin gartee isin gidduu gartee nagaa buusu jee mirkaneessee fi akkasitti gartee nuti ayyuu fuune galla jechuudha. Amma garuu namoonni hedduun gartee hordoftoonni keenya hedduun Sumayyaan maal taate Sumayyaan eessa qottee maaltu maal ta'e Saayidoon maaltu maal ta'e mee adda nu baasii namoonni hedduun gartee keessaan dhufanii kana jedhanii ani ifiifuu mataan kiyya natti zoore dhugatti. Saayidoon gartee yeroo gartee adan gaheen jira magaalaa guddoo Yaman isii lammaffaadha jechuudha gaheetiin jira haala sarkoon takka illee hin jiru edanumaan gartee makiinaa kontiroota qabadhee magaalaa sanaadha deema meeshaa fedhee magaalaa sana deema Sumayyaa halasanii ararsaa jee achittillee gartee ijoollee isaa bootanii qopheesse isii gartee gammachiisuudhaaf gartee araarsuudhaaf waan baay'ee qopheesse ture yeroo gartee adanirraa bahullee baheen jira sana seeneen jira naan jee natti himi ture jechuudha nagaan dhaqeen jira alhamdulillah dhiphate naan jee natti himi ture san booda garuu haalli gartee achi booda ta'e haala gartee hedduu gartee nama gaddisiisu jechuudha ani fiifuu mataa na zoore mataan ga'uuna jee hordoftoonni keenya illee gartee akkasumatti waan ta'e gartee hedduu nu gaafachaa jiranii ani asiis jechuudha asiis ayyuun baananii mataan warreessee jirti mixiyyoon eega Saayidoon gartee eega deemee guyyaa lama moo kan yeroo dhibbata kana dawwalti inni gartee dawwalee fi sagalee baay'eedhaan kaa'ee fi naaf hin deebisu maaloo jettee waa dhibbata akka kiyoona gooti arraan tanaan dhuftee baqa hotu hin jeen ani kophaa akkamitti mana keessa ta'a xarmaaloodha jettee waa dhibbaasooti duruun nama ganda wallaa wajjin wallolteewu ganda wallaa wajjin wallolta hangarmatti obboleettii maal taate ani fifuu waanumaan jiru walaalee hotu hin jeen ni dhuftee arra Finfinnee dhuftee meeshaa takka illee asii qabdii sandas ni kannee fi waan takka ni gorsee amma ifuu gana karaa deemu jira karaan gartee biyya arabaa kuni karaa gartee dheeraadha dadhabbi qabaa neetworkiin hin jiru saniifuu tasgabbaa'ee akkanaa miti siif deebisa yoo inni gartee torbee lama sadii kanatti illee yoo sin deebisne san booda anatti gaafatama. Jeetiin sossobee akkasitti wajjin gartee asuma laqana wajjin nyaanne gorsee sossobee taaksirra kaayee meeshaa taaksirra fe'ee fi gaggeessee jechuudha. Amma hanguma gaddeemte hanga namatti ammas atiisu dubbisaa jira maaliif naan dubbisne aboo annan dubbisne ani gartee daayirektiidhaan dawwalee fi na biraa deemtee sa'aatii 2-3 osoo hin gahin dawwaltee na gaafate ammas. Obboleettii tasgabbaa'e. Namni amma dawwalu kuni ayyuudha laalame akka ijoollee bakka nama gartee daa'ima gartee shurruu bare. Akkas godhatti wanni achi gartee tahame jaamu rabbiin gartee dhugaa hin godhini ammallee waan addaati dhugumatti ani bilbila jalaa kaasuu dhiisnaan amma sagalee keessa ilaala yaa rabbi yaa Allah maal jetti dhiiroo akkami asuu nagaa keetii fayyaa kooti akkamaati nagaa keetii ani asuu qaasin jedhanii baay'een cinqamee jiraanii kophaa koo mana kana keessatti ani eebqa jiraachuun baay'ee na dubbisiisee jira sagaleellee kaa'eefiin jira sagalee baay'een kaa'eefi garuu Saayiduun ho'aa na deebisutti hin jiru. Asuu shaani maal haa godhu?
bilbilallee naan deebisu. Maal ta'eeti inni nagaa isaati nagaa qaba inni maalu maal ta'eeti. Utuu hanqatii naa bilbilee akkam jirta naan hin jedhu. Diyaas maal jechuudha. Ani bakka Finfinneen dhufa. Gara Finfinnee naan dhufaan bakka waan naan jettu fala naa barbaade yaasu. Ani hin dandeenye. Mana keessatti kophaa koo taa'ee akkanatti. Namni naa yaadu hin jiru bara. Maal qabootu sagalee ergeef iyyuu naa deebisee maal qabaa iyyuu nagaa kooti akkam ati osoo naan jee maal qaba. Ani baay'ee natti dhaga'ama haaraa yaasu ani kophaa koo hin dandeenye. Yaa Rabbi nu baasi. Eebannan bayyoo dirmadha. Mee masagaleen kaaf moo hin dabalaaf. Ayyuu kam nagaame jirta. Ayyuu bannaa tasgabbaayitii. Maali arrumantana na bira kan deebine masoo Finfinnee ol deebuu maal gootare. Sayidoon nagaan magaalaa nagaan seenee jira. Inni jira mitiiree meebii gartee wanni takka takka isa qunnamuu maltii tasgabbaayee siif deebisa obboleetii maaliif nu marata. Tasgabbaayee kamee amma nallee mannullee maraa amma inni deemee na maraachini hay jira hundaafuu waan si barbaachisu an siif hin godha rakkoon hin jiru ana warfaanis ni jiran umaris ni jira waan barbaachisu immoo isaan gaafachuu dandeessa isaan dabarte immoo anis ni jira rakkoon takka illee hin jirtu akkasii dawaluun hin godha bakka inshallah rabbi jee saniifuu tasgabbaayee ilmaan dhiisee as dhufee ji'a meeqas jira waan baay'eetummaa isi qunnamuu mala machiti saniif tasgabbaayee viidiyoo waraabaa jiraati tasgabbaayee qeema lubbuutii bannaati ani kanin gartee kana deebisuu fi akkuma gartee isin dhageessaniif maaliifi أنا كنا بيخو قد دايركت من ديب سافوان ترى مالن قدر إيش مالن قدر أيه أما قربان كنا يجد يمي قيال لما نقول نمي هاي قيال ما قيال ملا ما هجن ويا أما هنجنا تخنو بوتشة تر أراد أفتن قد ديب سنة سنجة أما سكون أولين ديبت بيا من سنة بيا فيفو حالة قرتة أكنا خسرتو حالة ولا واي خسرتو يتورك نجورتها حالة دو جرة أما سجارتي بردك ilmaan bira dhaqee isii wajjin haasoo qaba hay ammas waan biraati achitti lachuu hin hubatu waa takka illee hin hubatu bara miskina garuu itillee ayyuu gartee itillee hin faradu nama gartee adaamaa keessaa gartee finfinnee dhufuun beektu bara finfinnee dirqi dhuftii bara anamma wanumaan joolalan jira haala sadoon keessa jiru dhugatti kanaa sanii wanni gartee ani gartee makkanam tokkotti adda baasee gartee irraa isiniif himu hin jirtu yaman seenee jira magaalaa sana seenee jira akkuma gartee viidiyoo isaa irratti agartan irratti sumayyaa mana hin jirtudha ha viidiyoo isaa dhuma irratti hajee mana hin jirtuun gaa kameree mana hin jirtudha yookaan immoo almuhim anis dawwaleef hin jira bilbilisaa cufaadha abdii gaafadhan jira abdiidhaan maaltu ta'e jennaan sifiin deebisan aangeetuma gartee achumaan abdiinis lashi jee rabbi khayraa godhu sayidoon gartee fitina addaa keessa bu'ee jira asiillee kunoo tuni nu maraachuuf deemti ganaa osoo guyyaa lamatti nu maraachuuf deemti ayyuun baananii istiimee hanga baruuf iftanitti eeyne waan jiru walumaan garraa rabbiin gartee waanuma toltu waanuma gaarii rabbi haa godhu isinis du'aa godhaadha ayyuuma tana gartee animee ayyuuma tana sayidoon ifi deemee jira ayyuun ganaadha gartee na maraachuudhaaf teessi rabbumaan gartee na gargaaru sayidoon dawwalaa fi bilbilisa cufa jira الرقم الذي أنت تتصل فيها مغلق جاء رقمه تلفون ساجو ربي هبنو دافو مي غويا لما فسدي خنا خشتي ربي غرتي وان غاري نو هدا غيسو غلط مال فدا ايوكو فربي غرتي يوتي مو من طبلان غيسا يوخان مو غند شيخان غيسا يوخان مو مسجدان غيسا قران غرتي كرقران غويسا مله فل برانجرو خايو غرتي كرمتي خاتي ففتته مالن غدر فيديو لايك شير غدا تولتو دان غرتي ربي ولنا ديبسو السلام عليكم